ganamatii kaasee haleellaa Israa'el, Ameerikaa fi Iraan kan itti fufee gaatuu Iraan baajjitu galeessatti ibidda roobsaa jiraachuun biyyoota baajjitu galeessaa michoota Ameerikaatii fi Israa'el ta'anitti yaaddoo uumnu mul'ate. Odeeffannoo haleellaa Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan akkasumallee yaaddoo biyyoota baajjitu galeessaa bal'ina oduutti dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Kanneen amma isinitti himne hanga footoo oduu ijoo guyyaa irraatii amma bal'ina oduu isinitti himne. Haleellaan Israa'el fi Ameerikaan kutaalee Iraan garaagaraatii fi magaalota irratti raawwatan hooggantoota biyyattiitti kan xiyyeeffate yoo ta'u Israa'el mirkaneessite. Iraan ammoo haloota bahuudhaaf deebii kenniteen kaambii waraanaa Ameerikaan baajjitu galeessaa keessaa qabdu United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Doha, Bahrain fi biyyoota baajjitu galeessaa kanneen biroo keessatti Iraan misaa'ilota ibidda fakkaatu roobsaa jiraachuun yaaddoo biyyoota jiddu galeessaa fi Ameerikaatti yaaddoo guddaa uumee jiraachuun ibsame. Haleellaa Israa'el fi Ameerikaan Iraan irratti bannu hordoftee Iraan Israa'el fi biyyoota baajjitu galeessaa galoo galaanaa ta'an biyyoota akka United Arab Emirates, Qatar, Bahrain fi Kuwait irratti haleellaa haloo bahuu raawwachuun tarkaanfii yaaliiti jechuudhaan fudhachuu beeksifte. Mariin Ameerikaa waliin taasifame irratti bakka bu'aa ijoo ta'uun hirmaachaa akka ture Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaachi haleellaa biyya isaa irratti raawwatameef tarkaanfii deebii kennuu fudhatamuun Iraan weerartootaaf barumsa kenniiti jechuun dhaadate. Ministeerri dhimma alaa kun haleellaa irratti raawwatame kanaaf humna waraanaa Iraan dandeettii qabu hunda kan fayyadamu ta'uu ibse. Kana malees weerartootaaf barnoota ta'a jechuudhaan beeksise. Haa ta'uti malee waajjira hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleeluu Ministeerri dhimma alaa kun ibsuudhaan garuu Ali Khamenei lubbuun jiraachuu isaa beeksise. Ministeerri dhimma alaa kun haleellaan Israa'el tana laalchisee ibsa miidiyaaf kenneen Israa'el masaraa mootummaa Iraan haadhoytu malee hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei hangam beekutti lubbuun jiraa jechuudhaan qondaalonni waraanaa tokko yookaan lamatu isaanii beeksise. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan gaggeessaa jiran tanaan qondaaltonni waraanaa fi siyaasaa olaanoo ajjeefaman jechuudhaan miidiyaaleen Israa'el kan gabaase yoo ta'u garuu Iraan dubbiin tun soba ta'uu mirkaneessite. Haleellaa Israa'el gaggeessiteen ministeerri ittisaa Iraan Amir Naasiyaadaa ajjeefamuu miidiyaan Israa'el Hartees madda oduu Reuters waabeeffachuun kan gabaase yoo ta'u ajajaan waraana biyyattii qofa odoo hin taane ajajaan humnoota eegumsa warraaqsa Islaamaa Iraan kate Mohammad Baakboruu ajjeefamuu miidiyaan Israa'el kun gabaase. Israa'el bakka qondaaltonni waraanaatii fi tikaa olaanoon Iraan itti wal ga'anitti haleellaa gaggeessuu kan ibsite yoo ta'u amaloonni haleellaa Iraan xiyyeeffannoon isii bu'uuraalee misoomaa odoo hin taane hooggantoota matootii ta'an irratti xiyyeeffachuu kan mul'isu hoggaa ta'u garuu baay'ina misaa'ila haruutiin Ameerikaa fi Israa'el walitti dabalamanii hanga Iraan meeshaa waraanaa dhukaasuu baatanillee miidhaa cimaa Iraan irratti raawwachuu gabaasaaleen miidiyaaleen addunyaa garaagaraa agarsiisanitti jiru. Israa'el bara dabree waraana guyyoota 12 Iraan waliin gaggeessiteen qondaaltota waraanaatii fi saayintistoota niwukulaaraa Iraan hedduu ajjeesuun isin yaadatama. Iraan bakka isaan itti walitti qabamanii jiranitti haleellaa gaggeessuu kan ibsite yoo ta'u tarsiimoon Israa'el ammaa tunilleen kan bara dabree caalaa hooggantoota Iraan irratti kan xiyyeeffate ta'uun gabaafame. Humni waraanaa Israa'el ibsa baaseen magaalaa Teheraan bakka qondaaltonni olaanoon Iraan itti wal ga'an haleeluu yoo beeksisu haleellaan Israa'el tanaaf Ameerikaa waliin ta'uun Iraan irratti gaggeessaa jiru kanaaf ammoo ji'ootaaf itti qophaa'aa akka turan odeeffannoon bahaa jirtu addeessite. Haleellaan gammaatti raawwatameen Iraan gamasiitiin haleellaa haloo bahuu eegalteen buufataalee Ameerikaan baajjitu galeessaa keessaa qabdu irratti fuulleeffachuun haleellaa cimaa biyyoota baajjitu galeessaa rifachiise raawwachuun mul'ate. Israa'elii fi Ameerikaan wal ta'uun Iraan irratti haleellaa raawwachuu hordofee Raashiyaan ibsa baafteen tarkaanfii waraanaa kana mormuun dhaga'ame. Biyyoonni lamaan baajjitu galeessaa gara badii hin malletti geessuu akka jiran kan akeekkachiifte yoo ta'u Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa fi Israa'el baajjitu galeessaa goolama diinagdee namummaa geessaa jiru jechuudhaan ibsa baasuu isaanii miidiyaan Israa'el Hartas gabaasetti jira. Baajjitu galeessaa qiyaamatti geessuun haalli to'atamuu hin dandeenye akka uumamu gochaa jira jechuudhaan biyyoonni addunyaa keessumattuu kanneen baajjitu galaa jiran naannichi to'annoon alaa akka hin taaneef tumsa qaban akka taasisan yaamicha dhiyeessuun mul'ate. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessaan hordoftee Iraan illeen waan dandeessu hunda ni gooti jechuudhaan eega kaampiiwwan waraanaa Ameerikaan baajjitu galeessaa haleelteen booda galgala kana ammoo gara Israa'el Teel Aviivitti misaa'ila isii fuula deebisuudhaan haleellaa cimaa Israa'el baareessu raawwachuun ibsame. Haleellaa amma jalqabde tun Ameerikaa fi Israa'el qofa irratti kan oolu odoo hin taane michoota Ameerikaan baajjitu galeessaa keessa jiraniif kan afatu ta'ullee akeekkachiifte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaachiin biyya isaanii humna waraanaa qabdu hunda fayyadamuun akka ifittistu ibsuudhaan
Iraan waraana ofirraa qolachuu qabduun humna isii hunda akka fayyadamtu himuudhaan biyyoota galoo galaanaatiif ergaa dabarsiteen gitaawwan isaanii ministeerota dhimma alaa biyyoota galoo galaanaa jechuun Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates Kingdom, Qatar, Kuwait, Bahrain fi Iraaqiif bilbiluudhaan Iraan tokkummaa isii tiisuuf humna ittisuu fi dandeettii waraanaa qabdu hunda ni fayyadamti jechuudhaan akeekkachiisuun ibsame. Ministeerri dhimma alaa Iraan Araagaachiin Ameerikaa fi Israa'el humna waraanaa fi qubsuma isaanii karaa hin malleen akka dhimma itti bahan biyyoota kanneen hubachiifteeti jedhti. Iraan opereeshinii addaa opereeshin Alvaad Al-Saadiq jaamu jalqabdeen hojii waraanaa saffisaa guddachaa jiruu fi waraana naannoo qubsiisuu danda'u ta'uu beeksisuudhaan televezyiiniin biyyaalessa Iraaniyaan gabaasee jiraachuun ifoome. Dhaabbanni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan buufata waraanaa Ameerikaa irratti duura waraanaa bal'aa kan waadaa dhugaa 4G moggaasee jalqabuu isaa kan beeksise hoggaa ta'u haleellaan kun kan raawwatame haleellaa qilleensa Ameerikaa fi Israa'el ganama barii Iraan irratti raawwatan haloo ba'uuf kan kaayeffate ta'uun ibsame. Hayyoonni ijoon hojii Iraan haleellaa kana kan jalqabdeef haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan iddoowwan niikularaa fi misaayila Iraan irratti raawwataniif deebii kennuu kan kaayeffate ta'uun ibsan. Akka mootummaan Iraan jedhutti haleellaan tun naannoo gurguddoo lamatti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsuudhaan dachee Israa'el irratti misaa'ilonni fi dirooniin baay'een Israa'el irratti dhukkaafamee jiraachuu ibse. Biyyoota Arabaa keessatti buufata waraanaa Ameerikaa irratti haleellaan kun kanaan durarraa adda hoggaa ta'u biyyoota Arabaa loltoonni Ameerikaa keessa buufatan United Arab Emirates, Qatar, Bahrain fi Kuwait irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibseeti jira. Koreen eegdota warraaqsa Iraan iddoowwan tarsiimoo armaan gadii rukutuu isaa beeksisuudhaan buufata waraanaa Al-Dafra United Arab Emirates buufanni waraanaa Ameerikaa naannoo Abudaabitti argamu kan xiyyeeffannoo guddaa keessa ture sababa haleellaa misaayilatiin Abudaabitti namni tokko duunis mirkaneetti jira. Al-Udaydid Qatar keessa buufata waraanaa Ameerikaa guddicha baajiddu galeessaa keessatti argamu akkasumas Bahrain kutaa galaana shanaffaa humna galaanaa Ameerikaa cimaa ta'e Haayifaa fi Tel Aviv Israa'el keessa kan ta'e hoggaa ta'u warshaalee boba'aa qulqulleessanii fi buufata waraanaa Israa'el irratti haleellaan raawwatamuun ibsameeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp duula lolaa guddaa jalqabuu isaanii kan beeksise hoggaa ta'u kunis jala bultii marii niikularaa Iraan Ameerikaa waliin Omaan keessatti taasiftuu irratti kan raawwatame hoggaa ta'u marii kana guutumatti dandii irraa maqee jechuudhaan ibse. Ameerikaan marii kanaan akka haguuggii haleellaa kanaaf itti fayyadamti jechuudhaan Iraan himattullee Raashiyaan hariiroo Tiraampii waliin qabdu akka hin miidhamneef tarkaanfii waraanaa kallattiin fudhachuu baattullee hanga tokko Iraan deeggaraa jiraachuun ibsame. United Arab Emirates, Saudi Arabiyaa fi biyyoonni galoo galaanaa biroo haleellaa buufataalee Ameerikaa naannoo isirratti raawwatame biyyoonni isaanii nageenyaaf balaa guddaa keessa waan galcheef naannoo qilleensa isaanii cufanii jiraachuu televezyiiniin mootummaa Iraan haleellaa haloo ba'u kun eeglamuu isaa biyyoota muraasa dura kan labse ta'uun ibsame. Tarree rukuttaa qondaaltota olaanoo Israa'el muummicha ministeera Neetaanyaahuu fi ministeera ittisaa Israa'el Kaatis dabalatee hooggantoota biraa kan irratti kan xiyyeeffatuun ibsame. Kunis Iraan gara fuulduraatti waraana daangaa hin qabne qophaa akka jirtu mallattoo ta'e kan mul'ate ta'uun ibsame. Gama biraatiin Iraan meeshaa teknooloojii haarawaa Ameerikaa fi Israa'el qoraa jiraachuun ibsame. Iraan meeshaa waraanaa dho'isaatti olaantummaa waraanaa Ameerikaa qormaataa jiraachuun dagame. Iraan sirna raadara sadarkaa olaanaa kan xiyyaarota Ameerikaa kiiloomeetira 200 irraa cufuu danda'u ifatti hidhachuun ibsame. Waraanni Ameerikaa sirna xiyyeeffannaa ijoo optical targeting system kan targetii tokko guutumatti hojiirra oolchuu danda'u fayyadamaa kan jirtu hoggaa ta'u akkuma humnoonni Deeltaa yeroo pirezidaantii Venezuelaa Maaduroo qabanitti salphaatti kan nama to'atu ta'uun ibsame. Haa ta'uti malee garuu galata teknooloojii haaraa Raashiyaatiin haalli kun digirii 180 jijjiirama jaabee kan eegamu ta'uun ibsame. Iraan meeshaa waraanaa raadaraa Moskaav 1 L265 sirna odeeffannoo waraanaa elektirooniksii fi raadara daddabarsoo Raashiyaa ammayyaa socho'aa kan ta'ee fi mallattoo bakka mataa isaa odoo hin dabarsin hanga kiiloomeetira 400tti bakka qilleensarra jiru kamittu misaayila kiruuzii fi xiyyaara dho'isaa dabalatee adda baasuu fi hordofuu danda'u qabaachuun ibsame. Sirna Kurshuka 4 waltajjii waraanaa elektirooniksii Raashiyaa kaayyoo hedduu qabuu fi sadarkaa olaanaa qabuu fi akkasumallee xiyyaarota Aawusaa raadara hordoffii diroonii fi saatalaayitota hordoffii orbitii gataanaa hanga kiiloomeetira 300 irratti dukkana keessatti haleellaa raawwatu kan qabdu ta'uun ibsame. Misaayilonni haaraan dukkana keessatti illee buufata waraanaa naannichaa irratti rukuttaa geessuu danda'an kana yeroo ammaan tana Iraan gara Israa'elitti deebisuudhaan Teel Aviv rukuttaa jiraachuun gabaafame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoon guyyaarraaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.